Ijoollee sagalee namaaf taatan as na dhaggeeffadha. Ijoollee sagalee namaaf taatan. Footoo mucaa kanas ilaalee walitti adeemu footoo lama. An takka ijoolleen mana madaamii keessa baasis ta'e ijoolleen damoozni isaanii akka kennamuuf godhe takka baasee miidiyaa kanarra footoo isaanii godhee sin beeku jechuudha. Dubbadhee sin beeku jechuudha. Kan hin gargaaru dadhabbii aarsaa kafalee keessumaan dadhabee godha waan ta'eef. Garuu gochaa mucaa kanarratti immoo waa tokko dubbachuun barbaada. Barumsa sinii ta'a jechuudha. Barumsa sinii ta'a. Sagalee ta'uudhaan qofa namarratti ba'aa ta'uudhaan qofa warri dhuftanii sagalee nuuf ta'a jettan dursa isin mataa keessan marammaruu akka qabdanu isiniin agarsiisa. As na dhaggeeffadha suuraa mucaa kana laala. Suuraa mucaa kana namni hin argine hin jiru jechuudha. Kaleessa obboleettiin koo tokko viidiyoo isaa hojjettee turte jechuudha. Suuraa mucaa kana. Kanas laala asirratti cheekii. Achiin immoo suuraa mucaa kana laala. Mucaan kun illee galtee jirti jechuudha. Mucaa kana laala. Innaan waan biraa dubbachuudhaaf miti jechuudha. Mucaa jalqaba footoo ishee argitan sana sagalee ishii taatee fi turte jechuudha. Maaliif mucaan kun rakkatee jirti biirootti deebisnaanis qaxaqaxanii jiru jettee obboleettiin koo tokko sagalee isaati. Mucaa sana suuraa ishee ana bira jira jalqaba dhufee jechuudha. Ana bira jira. Madaam ishee wajjiniin haasa'an jira jechuudha. Tokko tokko ofii keetii oolaa taatee jechuudha. Ofii keetii danazii taatee jechuudha. Nurrattis baatee miidiyaa irratti ba'aan ta'ina. Ijoolleen sagalee nuuf ta'a jettanii dhuftanu nurratti ba'aan ta'ina. Uummata mataan joonjessina ofii keessanii joonjoftanii jechuudha. Yookaan jalqaba biyyarraa bahuu dhiisa. Isin galee yookaan jalqaba namni baheedhaa biyyarraa bahuu dhiisa. Yoo ati horii taate yoo ati oolaa taate calli jettee kaatee ribarraa hojjattee dhiqxee waraabdee waan ta'e gootee lafa keessee damooza kee gaafachuu baatte madaamiin maal si haa gootu mee? Yoo ati akka horii callistee maal si haa gootu madaamiin? Maal si haa gootu? Calluma jettee madaamiin hodhu jettee damooza si kenniti? Caqacaqaniitu madaamiin hin kennitu. Ati immoo mucaan kun maal naan jedhanii? Narsinnatii barattee naan jedhan Itoophiyaatti. Narsinnatii hojii narsinnatii dhiistee dhufte. Ayidellem narsinnatii jechuudha. Odoo kutaa afur baratte maqaa ishee himachuu akkamiin wallaalti? Ji'a ja'a guutuu teessee ji'a ja'a guutuu damoos hin kaffalamneef. Ji'a ja'a guutuu damoos hin kaffalamneef. Garuu maqaa ishee himachuu hin dandeessu. Itti dubbadhu jettiin ani madaamii haasofsiisaan jira. Ijoolleen baatanii sagalee ta'aa jirtanu ittuu yebaasa akka madaamni isaan ajjeeftu gochaa jirtu jechuudha. Callistanii sagalee ta'aaf isilee jedhaniif baatanii sagalee hin ta'ina. Mucaan ishii lammata footoo isinitti agarsiise jechuudha. Akkuma kana bahii sagaleef ta'eef jedhanii sagalee mucaa kana naa ergan footoo ishii. Joordaan turte mucattiin kun. Mucattii ishii lammaffaa sana bu'aa turte Joordaan turte. Bahii sagaleef ta'eef jedhanii naa ergan. Mucattiidhaan naa ganaanya'an jedheen. Mucattii quxurii ishii naa kennan. Mucattiin dubbise. Madaam ishiin dubbise. Abbaa mana sanaan dubbise jechuudha. Namicha mana sanaa jechuudha. Biirootti deebisanii maal godhan? Biiroon qaxaqqaxee jaruma faana deebise jechuudha. Isin galee akkatti isin gargaaruu qabdanii isinitti hima jechuudha. Ijoollee akkana taa'anii dhufanii akkatti gargaaruu qabdanii isinitti hima. Biiroo jalqaba miidiyaan barbaachisu jechuudha. Miidiyaarraan fidina. Dandeessaan siistama fayyadamaa keessan gargaara. Biiroon ishii qaxaqqaxee damooza waan biraatoon tan mucaan dhukkubsattee bakka hojii hin danda'u nagalchaadha bakka kan ishiin jedhu. Garuu biiroon maal godhe kitkitti godhee tuttumee qaxaqqaxee madaamii faana deebise. Eenyu godheen gargaara? As taa'ee Dubaay taa'ee tanan Joordaanitti gargaaree galche Itoophiyaatti jechuudha. Dirqama namni tokko bakka boo'ee fuulli bobbokoo kee footoo gadhiistanii dhaqaa gargaara. Ishiin of hin gargaartu. Ishiin waan baateef hin beektu kaayyoo. Kaayyoo hin qabdu gaafa biyyarraa baatu ishiin. Horiidha ishiin kan sin jettee callistee eenyu hojjettu. Jalqabas immoo birriin kan galeef akkaawuntii maattiin kennin siraatan. Anama madaamii ishee wajjin haasa'an jira mucaa kanatti rakkinarra buustu sheer koppilingi gochuudhaan mucaa intin hin ta'inaa jechuudha. Madaamii wajjin haasa'an jira. Damoozni ishee akka kennamuuf guyyaa 10 qofa naa kenni jettee jirti. Mucatti sanas immoo mucaa Joordaan irraa sana dhukkubsattee turte jarri biirootti deebisnaan hin qaxaqqaxanii deebisanii ishee biratti galchanii oofis faana haasa'eeti. Ijoolleen misikirii ta'anii jiru jechuudha. Koomentii jalatti mucaa kana akkatti naan galche jechuudha. Halkanii guyyaa hirriiba dhabee kanaan haarsaa kafalee Joordaan irraa Itoophiyaatti galche maatii ishee biratti jechuudha. Isin galee as taa'ee bilbilaanii jechuudha. Malee ishee bira dhaqeetii miti. Kanaafuu ofii keessanii damooza keessan hojjettanii afaan keessan walitti qabatanii teessanii as baatanii rakkina keessa jirti. Afaan battee yoo ishiin dooraramtee hojii hojjetteef madaamiin maal haa gootu mee? Bilbilli madaamittis na bira jira. Madaamii dubbisaan jira. Ishee qofa miti. Kana dura jiru ijoollee misikirii ta'uu dandeessa nazaratti jechuudha. Mucaa qonjiitii amtu tokkos jirti jechuudha. Qaxaroo naa qabdii jettee guyyaa ja'a qabeef damooza ishii ji'a ja'aan kennineef ishiinis. Garuu damooza ji'a afurii gizee tokkicha akka kanfaltuuf qaalii galtee kaffalteef. Sana booda ji'a ja'anii kaffalaa jettee waadaa galtee kaffalaafii jirti. Okay? Malee siluma ofii isaanii afaan bananii amma waggaatti ta'anii sana booda damooza koo na dhawwatte madaamini damooza koo na dhawwatte madaamini laa walla ati waan baateef hin beektu kaayyoo hin qabdu yoo ati akka harree calli jettee hojjette madaamiin maal si haa gootu mee hoodhu jettee si fiddee birrii si kenniti hoodhu maaloo dadhabdee jettee fiddee si kenniti madaamiin birrii hin dubbatattu afaan hin qabdu biiroon gaafa wajjin si deebisu biiroon si gurgurate koo bara. Biiroo qofa irratti of hin gatiin nama miidiyaa bicha irratti of hin gatiin of gargaaruu yaada isinis. Inde ani ammas
ani sultana alin qabame ani sultana qaba akkuma keessa mana madaami keessa uniform uffadhe hojjedha ko garuu sisteeman qaba jechuudha mataadhaan fayyadama cinqillaatiin qaba jechuudha sammuu keessan fayyadamaati akkatti damooza keessa fudhattan bara ayidallam madaami biiroo ishii fideeyyuu jechuudha isaaba isaanitti agarsiisetti kan mucattii Itoophiyaatti galchee jechuudha indee biyyi seerri jirtu keessa jirra ko seera akka biyya Itoophiyaa miti bar biyya seerri jirtu keessa jirra hundu darajaa isaa imbaasiin jira ofees jira maaltu jira ani ko mucaan Joordaanii galche ofeesitti tambil bira jennaan ko kan namichi tikkeetti muree fi galche guyyaa 5 keessa jechuudha isinii gala miti inna mucattiin kun immoo dooraramtuudha jechuudha ishee nama qaba footoo ishii ilaaltan jechuudha kun ammas footoo ishee sirri kaa dooraramtu jechuudha dooraramtu maqaa ishii himachuu hin dandeessu isheen intala daadaa kootitti jedhee madaami dubbise damooza isheen kennituuf taanaan si wajjin hin tacaqacaqu ani garuu biiroo keessan hojjedha jedheen kan ishee asofsiise jechuudha biiroo keessan hojjedha jedheen ishee asofsiise isinii gala miti warra ani biiroo ishii keessan hojjedhu garuu biiroo faanaan hojjedha ishee qofa miti garuu dirqama damooza ishii namni tokko biyya sarraa kan bahu damooza hojjetee birrii argachuuf jedheen kanaaf immoo isin baatanii miidiyaa irratti gargaara maalirraa gargaaru oshin oolaa taate sa'a 24 akka horiitti hojjette maala gootu madaami maala gootuuf mee miidiyaan bahe maala godhuuf bakka namni tokko miidiyaa irra nama gargaaru argatanii akkuma horiizim jedha hojjedhaati maalo baasa galee naa ta'a maalo baasa galee chiggiriin inni kaanu mataarra nu dhaabbate nurraa gadi buudi deebannaa taachu kan dhukkubsatu meeqaa jira kan du'u meeqaa jira isin warri lubbuudhaan jirtan jechuudha of gargaaruu dandeessan horiin ta'ina of gargaara yookiin biyyarraan bayina amma ijoolleen duutee jirtu yoo aganan jedhamtu Beerut keessatti mucaa walisoo tokko duutee jirti ishee galchuufu akkatti galchuu wallaalaa jirra isinii gala miti tokko Saawudii keessatti duutee jedhanii jirti Saudi keessatti ko eenyu akka ishii galchuu beekaan jiru wallaalaa jirra jechuudha. Kanaaf isin sammuu keenya injoonjeessina warri lubbuudhaan jirtan of gargaaruu yaada. Ani odoona ishii taasau birriin shakka kennamuuf osoo inni taasau isheen garuu elo afaanuma Oromoolee haasa'uu hin dandeessu Oromoo taate. Joonjoftee ofiisis joonjoftee madaamis joonjessite nuus joonjessite asirratti miidiyaa irratti baatee jechuudha. Tokko miimmaan buusee boo'ee fuulli dhidhitee gadi ba'ee bakka baa sagalee taafi maaliif sagalee taanaaf ishiin ofirraa duute. Ani taasaan jira miti madaami ishiin hin dubbatattu ishiin afaan hin qabdu madaamin afaan hin qabdu naan jetti ko ishiin afaan hin qabdu akkaawuntii dogoggoramaatti kennite jalqaba narsiidha miti ishiin narsii taate akkaawuntii ishii barreessuu hin dandeessu akkamiin jedhe wanti miidiyaa kanarraa akkamiin callistanii immoo namni tokko gargaarsa isin gaafateedhaa fi miidiyaa irraan baasina dandeessan keessan gargaara madaamin gaafa suuraa sarratanyaa ishii miidiyaa irratti argitu yebaasaa in ajjeesti jechuudha. Yebaasa inajjees akka madaamin inajjeesneef immoo oo dandeessan keessan gargaara callistanii namuma boo'ee isinitti ergee hundumaa miidiyaa irraan baasina ittuu yebaasa chiggirii keessa galchitanii jechuudha ijoollee